Start YouTube channel jalqabe bara 2025 keessa chaanala YouTube qabaachuun hedduu barbaachisaadha. YouTuberoonni Oromoo maaliif haga ammaa waan kana akka isaan hin dubbanne hin beeku. Afaanota biraatiin garuu afaan hedduudhaan afaan kamiinuu jechuu dandeettanii afaan hundaaniyyuu dalagamee jira. Ani garuu waan isin fayyade jedhee yaaduu isin dhoksuu hin danda'u. Yoo barataa yookaan nama mindaa gahaa hin qabne yookaan immoo nama gonkumaa dalagaa hin qabne garuu intarneet aksesii gahaa qabdan taanaan viidiyoon kun isinii fi haga dhumaatitti na waliin tura. Viidiyoo irraa kana keessatti wantoota gurguddoo sadii ilaallaa. Inni jalqabaa waa YouTube jedhu maaliif YouTubeidha. Inni lammaffaan monetization fi mallaqaan alatti faayidaan YouTube irraa argannu maal fa'aadha. Inni sadaffaan akkamitti bilbila keenya fi soofteera kafaltii irraa bilisa ta'e qofa fayyadamnee viidiyoo bareedaa ta'e akkamitti hojjechuu akka dandeenyu. Inni jalqabaa waa YouTube kan jedhu maaliif YouTube? Yeroo ammaa kanatti YouTubein search engine addunyaan qabdu guddaa keessaa Google'itti aanee lamaffaarratti argamaa fayyadamtoota miliyoona 2.7 qabaachuudha. Akkasuma addunyaan YouTube entertainmentiif qofa osoo hin taane faayidaalee garaagaraatiif fayyadamuu eegalanii jiru. Barumsaaf, rakkoo fayyaatiif akkasuma rakkoolee guyyaa keessa nu mudatan kamiifiyyuu yeroo ammaa kana furmaata isaanii kan itti barbaannu YouTube gubbaratti. Kana jechuun viidiyoo gosa kamiiyyuu yoo kan hojjennu ta'e carraan milkaa'uu yookaan laallamuu kennaa baay'ee bal'aadha. Viidiyoo gosa kamiiyyuu yeroo jennu dandeettii nuti qabnuu fi fedhii keenya irratti hundaa'ee viidiyoo akkamii akka nu hojjennu. Fakkeenyaaf barsiisaa yoo taatan afaan barsiisuu dandeessu, doktora yoo taatan gorsa fayyaa kennuu dandeettanii akkasuma makaanika yoo taatan akkaataa maashinoonni itti hiikamanii fi hidhaman barsiisuu dandeettan jechuudha. Kana jechuun immoo dandeettiin nuti qabnu kamiyyuu haa ta'u viidiyoo YouTube hojjechuudhaaf nu gargaaran jechuudha. Akkasuma dabalataan immoo dhiphinna aayidiyaa fiduu bormaal dalagaa hadha maal dalagaa ka'eeru kana nurraa hir'isanii salphumatti viidiyoo kennaa akka nu hojjenneetiin YouTube irratti upload goon nu gargaaran jechuudha. Inni lammaffaan monetization and benefit karaalee ittiin mallaqa argachuu dandeenyu fi faayidaa isaa kan birooti. Carraan monetize ta'uu nuti qabnu kan duraanii irraa amma baay'ee salphaadha. Fakkeenyaaf duraan subscribe 1000 fi watchhour 4000 nu barbaachisa ture garuu yeroo ammaa kana subscribe 500 fi watchhour 3000 qofa nu gaafata. Kanaammoo yoo seeraan kan hojjennu ta'e yeroo gabaabaa keessatti guutuu dandeenya. Isaan lamaan kana erga guunnee chaanala keenya monetize goonee booda karaalee mallaqa ittiin argachuu dandeenyu hedduudha. Isaan keessaa tokko akkuma namuu beeku beeksisa yoo ta'u kan biroos hedduu jira. Kan biroo immoo YouTube irratti community build gochuun baay'ee salphaadha. Community build gochuun maaliif nu barbaachisa kan jettan ta'e subscriberoota amanamoo ta'an akka maamilaatti chaanala keenya jalatti kan horannu yoo ta'e beeksisa isaanii yookaan oomisha isaanii yookaan tajaajila isaan kennan akka beeksisnuuf nu qunnamuu danda'u. Kana jechuun immoo kafaltii YouTube irraan argannuun alatti nuuf kafalama jechuudha. Kana godhuuf ammoo community bal'aa ta'e ijaaruu qofa nurraa eegama. Inni sadaffaan how to create YouTube content using just your smartphone. Bilbila qofaan wanta kamalee jechuudha. First thing is first, bilbilli kaameraa keenyaa bareedaa kan ta'u yoo ta'e wanni nurraa eegamu ifa gaarii qabaachuu qofa jechuudha. Ifa gaarii yeroo jennu ifa aduu fayyadamuu dandeenya. Or ifa kaameraadhaaf qophaa'ee fayyadamneetiin viidiyoo bareedaa ta'e hojjechuu dandeenya. Appilikeeshinoota alatti jechuudha. Karaa appilikeeshinootaatti immoo yeroo deebinu appilikeeshinoota hedduu jira kan bilbila keenya karaa kaameraatti nu jijjiiruu danda'an isaan kana fayyadamnee viidiyoo YouTube bareedaa ta'e hojjechuu dandeenya jechuudha. Isaan keessaa filamee recommend isin godha. Control advanced ta'e hedduu qaba. Keessattuu namoota viidiyoo waraabuu xiqqoo muuxannoo qabdaniif baay'ee isin fayyada. Akkaataan fayyadama isaattis hedduu salphaadha. Inni biroo immoo built-in kaameraadha. Inni kun immoo isa duraarraa baay'ee salphaa fi bareedaadha. Akkaataan fayyadama isaas akkasumas hedduu salphaadha. Gara editingitti yeroo dhufnu immoo filannoo hedduu qabna. Isaan keessaa kaapkatiin tokko kaapkatii namni hin beekne hin jira jedhee hin yaadu kaapkatii hedduun kenna fayyadamnee jirra. I know kaapkatiin kafaltii gaafata garuu free version isaa qofa fayyadamnee viidiyoo gosa kamiyyuu edit gochuudhaaf gahaadha. Yoo basic editingii hin dandeettan ta'e immoo VN fayyadamuu dandeettanii akkaataan fayyadama isaas hedduu salphaadha. Akkasuma baay'ee bareedaadha featurii garaagaraa bareedaa of keessaa qaba. Yoo barbaachisaa ta'e immoo viidiyoo itti irratti tutorial isin dalaguu danda'a. Namoonni fedhii qabaatan yoo jiraatan koomentii jalatti na barreessaa akkaataa fayyadama isaanii takka takkaan keessa deemnee kan laallu ta'a. Wanti nurraa eegamu guddaan YouTube irratti milkaa'uudhaaf consistency fi focusidha. Kana jechuun torbaan tokko torbaan lama yookaan ji'a tokko qofa viidiyoo upload goonee karatti dhaabuu osoo hin taane hojiin keenya sun itti fufiinsa qabaachuu qaba. Kan biroo immoo hin jirra namoonni tokko viidiyoo lama yookaan viidiyoo sadii YouTube irratti upload goonee view hedduudhaa fi subscribe hedduu kan eegnu. Wanni akkasitti ta'u hin jiru. Wanni kamiyyuu wanni zeeroo irraa eegalamu tokko yeroo fi obsa ifaajee gaafata. So yeroo kennaa fi viidiyoon kennarraa kana fakkaataa yaada orgaaf yoo qabaattan koomentii jala barreessuun hin rafatina. Chaanala kanaaf haaraa yoo taatan immoo subscribe gochuudhaan
karaalee online irraa mallaqa ittiin argachuu danda'anii fi barumsa appilikeeshinoota haaraa akkasumas faayidaa hedduu qaban argachuu dandeettu. So haga viidiyoo itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.